akkatti borhoo akkamitti oolla osoo jennu jiraachuun hanga yoomiiti sila namni qe'ee isaa irratti ibidda firra laalaa gaafii ammoo gubatee gadreessaa laalaa jiruu akkanaa gahaa waliif haadhoonnu mala walqabadhaatii dhiiroo ol ka'aa diina lolaa obsi keenya baay'ate roorroon nuddaa kedallaa garaan dhiiraa gubate laaluu dadhabe cubbuu irratti hojjetaa jirti gadheen waan namaaf rabbi jirti taasisan hojii keenya guyyuutti nama qarbuu ittiin fakkaatu siya waan akka guyyaan kun darbuu yaa isa of dagate dhaamsi koo si haa gahu kaleessi har'aa miti har'i immoo boruun ta'u dukkanni har'aa kunis qaba gaafa bari'u jiruun nu itti jirru kuni baay'ee hammaata wanni nurratti ta'aa jiru waan garaa nama nyaata nu hin xuqne kan namaa ormi keenyaaf nu nyaata kadhannee kadhachiifne taasifnee irra ijibbaata asiichi teenyee boohuun kuni sodaa fakkaata boochee osoo fara argattee bar silaasuunuuf furmaata distiitu taasise bishaan akka inni gubatu kan beeku beeka silaa inni hin beekne haa baratu har'a oollee akkatti borhoo akkamitti oolla osoo jennu jiraachuun hanga yoomiiti sila namni qe'ee isaa irratti ibidda firra laalaa gaafii ammoo gubatee gad liqimsaa laalaa jiruu akkanaa gahaa waliif haadhoonnu mala walqabadhaatii dhiiroo ol ka'aa diina lola